biyyarraa ufeetii abbaa manaa Madaamii wajjiniin anii fi inni walii galteerra kan kaane akka abbaa manaa fi haadha manaatti jiraanna. Haati manaa isaa garuu gaaf tokkollee nu agarte hin beektu. Kanuma otoo gochaa jirruuti walquunnamtii saalaa waliin otoo raawwachaa jirruuti ulfi garaatti na hafee. Gaafa ulfi garaatti na hafu ji'a jahaaf obsee garaan kiyyallee ni guddate. Qoricha inni naaf hin laannellee jiru qorichoota adda addaa fidee na obaasaa ture. Garuu ani qorichi sun immoo mucaa sana narraa baasuu didee. Akkasumas immoo nyaata adda addaa filatamaa akka anatti tolutti uffata waan adda addaa immoo fideetiin na gammachiisa. Surprise illee na gochaa oola. Namichi kun immoo ofii isaatiin poolisiidha. Haati manaa isaatillee hojjettuu mootummaatiin mana hin ooltu. Galgala yoo dhuftee akkuma dadhabdeen gara kilaasii ishee waan ani qopheesse sana fudhachuudhaan gara kilaasii isheetti deebiti. Waaqayyo namaa oolchu isiniin jedha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kee warri mana koof haaraa taatan like share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama isiniin jedha. Odeeffannoo yookiin immoo information adda addaa kan irraa barachuu dandeessan kan irraas of eeggachuu akkasumas immoo irraa barachuu akka dandeessan isinii qaqqabadhee na dhufa jechuudha. Egaa obboleettiin tokko akkuma beekamu karaa Facebookiitiin na dubbiste sagalee naa keesse obboleettii kiyya maal naan jettaa ani dogoggora guddaa keessa galeetiin jira. Kanan hojjechaa jiru biyya Joordaanidha. Joordaan keessa jira ergan Joordaan dhufeetii waggaa 2 fixuuf jira. Garuu ji'a 3 na hafee jira. Waggaa 2 fixuudhaaf ji'a 3 na hafee jira. Waggaa 1 ji'a 9 xumureetiin jira. Waggaa 1 fi ji'a 9 kana keessatti immoo abbaan manaa Madaamii kiyyaa baay'ee simboo qabeessadha. Hinnatti tola. Yeroo inni nafaana haasa'ullee anaanillee inna gammachiisa. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo inni nafaana haasa'u anillee deebii bareedaa isaa fi deddeebisuudhaan faana haasa'u yookiin faana seequu akkasumas itti kokkolfuu nan jalqabe. Sababa kanarraan kan ka'e haadha manaa isaa okateetiin kilaasii kiyyaa akka nama bakka hojii deemuutti karaa maskootii bu'uudhaan cirnaannaa banii jedha. Anis nan beeka karaa maskootiin banaa fi inni ana bira bula. Kilaasii kiyya nan cufa karaa maskootii galeetiin na bira bula. Inni immoo hojiin isaatiin poolisiidha kan inni hojjetu. Ishiin ganama kaatee ni deemti. Haati manaa isaa takka illee na shakkitee hin beektu abbaa manaa isheetti. Ishee biratti inni siireesiidha. Anillee siireesiidha waliifi. Akkasuma waan hedduu fidee saapiraayisii na godha. Nyaata adda addaa kanneen akka shokkolaataa fida. Xurmaajaa waan uffata halkanii tatta'anii akka waan akka kana naa fidee hedduu na gammachiisa. Uffatoota babbareedaa na bibbita. Nyaata hedduu natti tolullee naaf fidaa jette. Sababa kanarraan kan ka'e yeroo hedduu walquunnamtii saalaa gochuurraan kan ka'e ulfi garaa kiyyatti hafee. Gaafa ulfi garaa kiyyatti hafu sodaa yookiin immoo cinqii sammuun kiyya teenshinii keessa galee. Kanaafiyyuu akkaman godhaa gaafa ani jedhu rakkoon qabu ni baafnatuma jedhuuti waa'ee ulfa baasuu sanaattis inni baay'ee hin cinqabu. Mana ba'ee mana yaalaa deemuullee hin danda'u. Otuma akkas jedhuuti ulfi kiyya ji'a ja'a ga'e. Erga ji'a ja'a ga'ee mucaan sosocho'uudhaa eegalte. Kun mucaan kiyya lubbuu godhattee jirti. Kanaafiyyuu qoricha naa fidee qorichoota adda addaa naa fideetiin jira. Yeroon akka waan furdoo wayii fakkaadhaa hijaamaan uffadhaa Madaamiin irratti hin barree. Kanarraan kan ka'e gaaf tokko Madaamiin gaazii beektoo ta'e namni fooqii irra jirutu jira. Gaazii fuudhiitii fooqii geessinaan jettee. Ani immoo gaazii sana baachuu hin dandeenye jetteeni. Gaaziin kuni akka beektan gaazii baay'een keessa hin beektu baay'ee akka ulfaatu leetira 20 olii jechuudha. Isa kana baay'ee ol baasuun nan dadhabee garuu guyyaa kan nan baasa. Furdoochuu nama jijjiirama qilleensaatiin furdachaa adeemeen fakkaadha qaamni kiyya babal'aadha narratti hin barre. Isarraan kaasee hanarraa akkasiin gaazii baadhunaan jettee booda gaafa ulfi kun dhalate eessan geessa mucaa kana kan jedhu sodaadhee amma narraa baasisi malee jedhee qoricha fidee gaafa isheen hojii deemtu na dhukkuba jettee ciista. Hanga guyyaa 3 si dhukkubuun ni danda'a naan jedhee qoricha naa fidee. Akka qoricha naa fideeni mucaan suni guyyaa 3 na dhukkuba'een kilaasii kiyya keessa oole. Gaafa guyyaa 3ffaa mucaan sun du'aan garaa kiyya keessaa ni baatee jetteeni. Akka isheen lubbuudhaan baate yeroo baate garuu immoo ofii kiyya nan ajjeeseetti. Lubbuu namaa baafte jechuudha. Yaani akkuma dubartii tokkotti ciniinsifadhee akkuma ciniinsuuttan da'ee jette. Da'ee ka'eeti immoo mucaa kiyya immoo hudhee ofuma kiyya ajjeese. Ofii kiyya erga ajjeeseeti immoo gaarbeejii yookiin zibbaalaatti godheetiin nan gatee. Lubbuu mucaa kiyyas nan baase.
foon koo adabuu dadhabuu irraa kan ka'e kanaafiyyuu ani immoo erga akkas godheetii lammataa waan akka kanaatti hin deebi'u jechuudhaan deebi'ee gara biyya koo gaafa waggaa koo lama fixee gara biyya gaafan galu harki kiyya lubbuu baaseera waan ta'eef ashaaraan na qabuu ni danda'a. Ani immoo galeetaniini ashaaraa godheetiin biyya kanarraa garee gara Dubaay deemuu barbaadee jira. Maal naan jettaa obboleettii kiyya naan jette jechuudha. Duraan dursa obboleettii kanaaf dhugaa dubbachuuf abbaatu fide waan ta'eef waan nagoonu qabnu tokkoffaa gaafa manaa baate yookiin gaafa biyyaa baate dhiira dhabdee biyyaan baane. Keessattuu dhiira adabaa dhiira arabaa laachaa waan bakka zibaati yookiin immoo baadu fakkaatu kana jechuudha. Dhiira jettee kan ofumaafu kan afaan baalagattu ofuma sheefu namummaan qabduun jedha. Maaliif yoo jettanii namni kamillee taanaan dhiira abee kan biyyaa ba'uun jiru. Biyya kanatti akkuma beektanii dubartoota babbareeddoota bakka harki isaanii iddoo hundi isaanii fuulli isaanii waan hundaanii babbareeduu kan ta'an garuu bajbaachaadha jechuudha. Hundi isaanii bajbaachaadha. Hamma warra gurraacha keenya kan ga'an hin jiran. Yaani akka biyya kee keessatti dhiirri si mararu sillee mararanii qooloo uffatu dhiiruma dubartii akka keessatti fakkaatu malee akka mataa kootti akka yaada kootti dhiirri biyya arabaa jiru dhiirayyuu natti fakkaata hin beeku. Kiristoosii fedhiimti waa tokkoyyuu namatti dhufa je'eetiin hin yaadu jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni nyaataa hin dhugaa fedhii hin godhata. Garuu keessattuu bajbaachota kanaa fi fedhii godhachuu keetu baay'ee sitti hin gaddan jedha obboleettii kana. Inni biraa immoo erga kaayyoo godhattee manaa baate kan ati manaa baate hojjetattee jijjiiramtee of jijjiirtee maatii kee jijjiiru yookiin ofii kee of jijjiiruuf waa hedduu dhiiste laayivii biyyaa dhabdeetoo hin taane gaa'ila biyyaa dhabdeetoo hin taane kan laayivii kee hedduu cufteetiin gara biyya arabaa uftee ijoollee mucaa abbaan qabne baattee diqaalaa abbaan qabne baattee galtee tokkoffaa lubbuu namaa baastee itti gaafatamta. Lammaffaa immoo dubartiin tokko jechuudha abbaa manaa ishee yookiin immoo dhiirri tokko haadha manaasaa yookiin abbaa manaa ofiin ala baala gachuu aaturuuti qaama isheetu harkaan qabuun cubbuudha jechuudha. Kanaaf kuni tokkoffaa cubbuudha. Lammaffaa mucaa ajjeesuun ishee illee cubbuudha. Sadaffaa immoo isheen inni hejjetti ofitti amantee nan ejjedha yoo ati jettee ati namadha. Akkuma namichi sun hojjetee maallaqa fiduu danda'u namichi ba'ee galee hojjetee maallaqa fiduu danda'a. Atis gaafa ofitti amante maallaqaan namni siin bitiin uffata adda addaatiin siin bitiin nyaata qoonqoo keetiin siin bitiin hin bitamiin bakka walumaa galatti ati yoo hojjettee tokko bituu dandeessa waan taateef qoonqoo keef jettee bitamtee bifa namaa ilaaltee bitamtee bor salphina sii ta'a. Dhiirri ati boru galtee biyyatti itti faana gaa'ila dhaabbattu kabajaa siif hin qabaatu. Ati salphoo jedhamta jechuudha. Salphoo jedhamta. Kanaafuu gargaarsi namaa nama faana ce'ee hin ba'u. Namni har'aaf si gargaaruu danda'a, har'aaf si gammachiisuu danda'a, hansaatiin uffattee bareeduu dandeessa, nyaattee qooqa kee kaafachuu dandeessa. Garuu wanni kun si faana ce'ee hin ba'u. Jireenya siif hin ta'u, gaa'ila siif hin ta'u. Bakka wanti gaddarbe wanta tokkollee faayidaa hin qabu. Ati garuu ofii kee yoo nama taate hojjetattee nama taate akkana lakkaa'uu dandeessa. Akkuma namicha sanaatti lakkaa'uu dandeessa. Waaqayyo maaf isa uume siinis maaf uume. Bifti keenyi adda isaan irraa ta'e yoo nuti gurraachofne itti argamne hojii nu caalan otoo hin taane carraa nu caalu malee hojii nu caalanii ati ogeettiidha, dandeessuudha, obsituudha, obsitee dandahattee mana arabaa keessaa bahuu mirga qabda jechuudha. Akkasumas immoo keessattuu abbaan manaa Madaamiin gudeedee giddiidhaan namni takka sitti siqu jaallattus jibbitus biyya arabaa keessatti namni giddiidhaan si gudeedu hin jiru jechuudha. Dhiira isaanii jechuun albaatu bakka yaani saree beektu miti. Sareeni sobeema duubarraan sitti dudduta. Yoo ati garuu ulee fudhattee itti qajeelte yoo macaamaa illee itti baafatte saree duubatti sirraa deebiti jechuudha. Isaan jechuun akka sareeti. Yooma nyaatan yooma dhugan fedhii yeroo mataatti ol bahu si dura naanna'u. Yoo ati itti kofalte mataatti si ba'u. Gaafa dhiirri tokko dirqiidhaan sitti kolfuu barbaadu, gaafa si goyyomsuu barbaadu, qoonqootiin waa hedduudhaan taphaan bilbilaan waa hedduudhaan si goyyomsuu gaafa inni yaadu maaliifan bahe ani maal gochuu dhufe dhiira dhabeen biyya kana dhufe moo hojjetachuufan biyya kana dhufe salphina qaba moo ulfina qaba jettee itti yaadu qabda jechuudha. Otoo dursa faanaan kolfiin ati faanaan kolfiin malee immoo yeroo inni kichenii dhufee si bukkee dhaabatee waa hedduu odeessuu jammaru makina isaa fudhadhu, fooxaa fudhadhu yookiin immoo uffata tokkostu fudhadhu biraa bahi.
yoo si bira dhaabate odeessu jiru. Gaaf lama gaaf sadii nyaara oowwattennaan si bira dhaabatu namichi kun. Yoo giddiidhaan si qabachuudhaan dhufe immoo onnee sin qabanii humna illee hin qaban, humna samnii tokko illee hin qaban jechuudha. Marmartee of jala keessa irra taa'uu dandeessa ofii kee. Lammaffaa inni biraa immoo seerri illee si deeggara jechuudha. Dubartiin biyya Arabaa keessatti kabajaa addaa qabdi jechuudha. Dhiirri tokko dirqiidhaan itti dubbateennan qixaatii yookiin adabbii hammana jedhameetu isaanitti murtaa'a jechuudha. Otoo himatte akkasumallee madaamii isaaniitti otoo himtee madaamiin jechuudha. Abbaa manaa ishee haa turuuti. Ilma ishee irratti sin dhiistu. Asitti kutamti malee. Ilma ishee irratti sin dhiistu. Lubbuu kee baafti. Yoo ati ulfoofte cuubee sitti zaqazaqxi. Dhugaa Kiristoos cuubee sitti zaqazaqxi siinis mucaa sanas galaafatti. Sababiin isaa mucaan kiyya akka waan hin jira miti gadhaantummaa kan jedhamu jira miti. Akka waan gadhaantummaa wayiitti waan si ilaalaniif gaafa ati dhiira isaanii wajjin waan kana goote maqaan keenya kanatti dhahamu wanna duutee dhabamuu nu wayyaa siin jiru. Eenyu si arga? Waan barbaade yoo si gon eenyu si argame? Eenyu keetti jiru? Ollaatu si dirmatamoo, firatu si dirmatamoo, haadhamoo abbaa of biraa qabdaati. Kanaafuu otoo wanti kun dursee sitti dhufi irraa of eeggachuu qabda. Obboleettiin kun akkasumallee namoonni fakkaattota akka kanaa taatan jirtu waan akka kanaa isin mudate dursa otoo kanatti hin galiin qoonqoo kee jettee waan hedduuf jettee jechuudha. Foon kee hin bitamiin. Qaqqabda galtee hin qaqqabda wanti hundi wanti hin qaqqabamne jiru waan ati hin agarre jiru. Hojjetattee gaafa galtee tokkotu ija keessa si ilaala malee situ ija keessa ilaala. Toon taane tokkotu si gabbara inni kun immoo ulfina siin ta'u salphina sii ta'a. Kanaafuu ashaara lubbuu kana na baasamoo nan baasuun jettee isiniif komentii jalatti deebisaa fi ani hin beeku. Dhugaa Rabbii hin beeku maaliif lubbuu baaseen jira waan ta'eef gaafa galu qabamuu nan danda'a yookiis immoo deebi'ee biyya galee Dubaayis gaafa deemu qabamuu nan danda'amu hin danda'u. Kan jette jechuudha isin yaada keessan qoodaa isiniin jedha waan namni beektan irraa beektanii guyyaa biraa viidiyoo hojjedhe isheefi qooduu nan danda'a jechuudha. Viidiyoo kana nan hojjedhamoo nan dhiisa gaafan jedhu maqaa kiyyan dhahiini suura kiyyallee hin maxxansiini. Naan jettee garuu immoo namootaaf barumsa guddaa ta'a jedheetiin yaada namoota bilginna waan akka kanaa biyya Arabaa deemtanii hojjettan jechuudha. Udduu fi qoonqoon akka abbaan godhedha jedhan akka ati gootedha. Akkuma ati goote idduma argetti ati berqee goonaan berqee jettee hafta jechuudha. Idduma argetti abbuma argetti berqee hin godhan qaama ofii jechuudha. Ulfina qaba qaamni ofii ulfina qaba jechuudha. Sanuu nama hin beekne nama akkasiitti namichi kun fayyaa ta'ee fayyummaa isaan beektu maalummaa isaan beektu akkuma argitetti shiddeetti gootee jennaan kalasii uumate jechuudha. Innumti kunuu salphinaan. Inni kunu ashaaraa ol si qabee jira jechuudha. Inni kunu ashaaraa ol si salphisee jira jechuudha. Ashaaraan illee yaa utuma ta'ee adabbii namaati malee adabbii waaqayyoo miti. Adabbii namaarra kan caalummoo adabbii waaqayyoo adabamtee jirta. Lubbuu baaftee jirta waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu komentii jala isheefi kaa'an siniin jedha yaadaa fi dogoggora akkasumas immoo qeeqa yoo qabaattan komentii jala kaa'uu hin dagatiina. Turtii gaariin hanga waa biraan walitti deebinutti turtii gaarii.